Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Benishaangulitti namoonni maaliif ajjeefamanii kaan gubame? Qabanii qorannoo irratti gaggeessuu jalqaban. Gaafa kana warri sun maal jedhanii nutiitu odeeffannoo warra hidhattootaatiif kennee warra hidhattootaa humnamoota. Haalli fayyaa obbo Batee Urgeessaa sadarkaa kamirra jira? Vaayirasiin turuu keessa jiru garmalee ol ka'aa ture miiliyoona 3 ol akkas. Haalli turuun irra jirus baay'ee yaaddessaadha. Baay'ee hubamuu turuu agarsiisa. Tuutni Gadaa Karrayyuu sirni qulqulleeffannaa irra jira. Kun maali sagantaa keessa san beeksifna. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura. An Asli Galgalo. Dhaggeeffattootni oduuteen jalqabaanii ajjeechaa miseensota Gadaa Michillee qaamolee nageenya mootummaatiin raawwateen wal qabate tuutni Gadaa Karrayyuu sirna haxaaree yookiin qulqulleessuu gaggeessaa jira. Sirni qulqulleessuu fi falannaa kun bakka miseensotni Gadaa Michillee itti jilatanii fi itti jilachaa turanii fi humnoota mootummaan qabamaniitti tuuti Gadaa Karrayyuu afran hafaniin sanbata irraa eegalee gaggeeffamaa jira. Qaalluun Gadaa Karrayyuu Aawwee Qubbii adeemsa falannaa kana akkanaan waa'ilkii Galaana Balaayitiin. Guyyaa dhibbaffaa sababatee ammallee falannaa raaga godhatu waan amma nurratti raawwate kana raagatu sirni Gadaa kufee jira ka jiru hin kumne ammallee laal waan hubatamuu qabu sirni kumne hin jinne raagannaa wanni kana kan hin deebine falannoo hodannoo akkaataa aadaa Oromoo ni hodata ni falata sirni Gadaa oduu gaggeessitu wanni kana maal nurratti raawwate ta'ee akka nurratti balaan akkana natti hin deebine isii raagata isii falanna falasan irratti turre kaleessarra ammallee gama biraatti yaadannoo guyyaa dhibbaffaa taate sun irratti raawwate isarra turre agaarratti jirra. Amma falannaan kun maali? Yeroo falannaa jedhamu maaltu raawwatama akkam jettu? Jalqaba ni hataaramaan jee naannoo sun ni hataarama ni qulqulleeffamaa dachii taata irratti raawwatan hataarama isa jalqaba guyyaa kaleessa isarra turre eega dachiin hataarri sun raawwateen booda eega kadhannarra bule ibaadaa guddoo harawaaqii guddaan bobba'ee sirna Gadaa keessatti tuuta 5tu jira. Tuuta 5 keessaa itti hirmaate. Korma gara 8tu qalme haga ammaa qalmaa jira ganamarraa jalqabee falannoodha falmaaf qalama kadhaarabbiiti irra guddaa nyaata odoon taane ibaadaaf qalama. Achi booda maaltu itti aana? Ammallee dana kadhaa guddatu jira walitti deebi'ee bakka tokkotti kadhaa sanirra bula guyyaa boru ganama ni boolafamaa gara mana isaa bobbaa kun hundaa warra Gadaa ka qubateessi jiru malee kun gara mana isaa deebi'a. Warra Gadaa Michillee dhuman kan ammoo bakka buusuudhaaf adeemsi jiraa? Miseensi Gadaadhaa maatiin isaanii ni jira beektaa. Abbaan isoo ilma jira, obboleessa jira, namni bakkatti nima haasa'ee jira. Wanni biroo haaraan bakka buusuun jiru obboleessi du'e obboleessuma bakka bu'a. Kanuma wanni bakka buusuun kanuma wanni haaraa nama biroo muuddee bakka buusuun jiru. Sirna keenya keessatti durattuu abbaa Gadaa jedhanii uummata biroo karaa biraatti abbaa Gadaa ni filatu. Nu biratti abbaan Gadaa filamu. Kaleessa rabbiin filee nuu kaa'ee isuma san abbaan ka amma barana abbaan Gadaa kun Gadaa kana geggeesse Gadaa dhuftu ilma isaatti geggeesse. Gadaa kaanis yoo dhuftu ilma saniitu geessisa. Warri basantu hookuun deessi warri sunni jira warri basantu bakka bu'a. Fili arra gaaddeetti deebii fili maalii godhi marcima akka marcima siyaasaa olii gadi godhuu kanaa miti. Maatuma san keessa bakka buufamee itti cufa malee gaaddisa teessee ganaa abaluu ta'a eenyusi ta'a fili hin jiru. Sirni addaa kun itti gaggeeffamu jira moo amma dura sun raawwatee jira? Raawwatamee jira amma fakkeenyaaf warra korma qalma korma san fakkeenyaaf abbaan Gadaa adiiroo hawaasa warra jecha irratti raawwatan keessaa isa tokko. Kormi sun ka qalmu namni sun bakka hoombuun kormi sun hin qalamu. Obboleessi isaa bakka isaa sanirratti fixee kadhannaa sun amma isarratti gaggeeffamaa jira. Akkas yoo bu'ee raawwate dabre amma abbaa Gadummaan bakka bu'ee ka korma qalee fala godhaa jiru. Ibaadaa irratti biitti ba'ee irratti kadhannaa gaggeessaa jiru obboleessa isaa boruu mi'eessa jedhama. Mootummaan jaarsummaa baasee gumaa baasee rakkoo kana bira darbuudhaaf yaalaa jira waan jedhutu jira. Wanti beektan jira wanti ergame jaarsummaan qarshiin amma ta'e wayii kaffalamee maatiidhaaf waan jedhutu jira. Waan akkanaa quba qabdu? Yeroo jalqaba odoo gara isatti seenii Qaalluu, Dukkuu, Lila, Abbaa Gadaa ajjeesanii gumaa kaffaluu hin danda'amu. Hoo danda'ame karaa aadaa Oromootiin araara jedhama. Waggaa waggaadhaan araarri godhama. Kun immoo sirni kun sirni har'a dhufite kun sirna kana beekuu miti. Kanammoo amma wanni dalagamaa jiru manguddoon deemtee jirti. Manguddoolleen gumaa hin gaafanne gaafa deemte sanillee gumaa nuu kaffalaa jettee hin gaafanne.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakal aanaa gubaatti taateen reef gubuu akkasumas nam tokko jira gubuun karaawwate humnoota nageen mootummaa fi hirmaata namoota kaanii ta'uu Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa mirkaneesse. Komishinichaatti Komishina Siviilii fi Siyaasaa akka taa'e Dr. Abdi Jibriil taatee kan duraanuu qubqabaachuu fi hordofaa akka jiranii fi kaa'umsisaa nuuf ibsa. Darbe guyyaa 24tti akka lakkoofsa bashaatti adda baafannee otuma nuti wanni qorannoodhaan bu'aarra geenye baasuuf qophaa'aa jiruuti. Viidiyoon sun kan marsaa hawaasummaa irratti ba'e. Taatteen ta'ee guyyaa 10 booda kan baasne jechuudha. Ajjecha kanaaf ka'umsi ka ta'e maali akka odeeffannoo keessaniitti? Kan ta'e humni ittisa biyyaatii kan Itoophiyaatii fi hidhattoonni naannoo sunitti socho'an wal dhawaa turan jechuudha. Gara mootummaatiin yoo xiqqaate nama 20 ta'u raayyaa ittisa biyyaa jalqabee poolisii addaa hin dabalate jechuudha. Walumaa galatti kan lakkoofsi sitti himaa jiru hanga nama 20 ta'u irraa du'ee jira jechuudha. 20 kan du'an irratti illee namni madaa'an hanga 14 ga'u. Kana keessatti illee namni hidhannoo hin qabne namni siviilii hanga nama 3 ta'an kana keessatti illee du'anii jiru. Akkasuma hangi nama 30 ga'u warra hidhattoota irraa jechuudha. Hidhatanii mootummaa dhaban keessaa illee akkasuma du'aa jira jechuudha. Kana keessatti haalli nageenya bannaan haala uummanni yookiin humni mootummaa sakattaa otoo jiru otoobisii siviiliin deemu sakattaa turan. Osoo sakatta'uu jiranii nama tokko kan meeshaa sabqunnamtii yookiin reediyoo kan waraanni yeroo baay'eetti fayyadamu irratti arganii akkasumallee qarshii hanga qarshii 40,000 isaa qabu argatan. Kanarraa kaanii isintu ga'e jechuudhaan nama 10 saba adda addaatiin namni 8 uummattoota Tigraay namni 2 immoo nama Gumuzi hangas ajjeesan seeraan ala. Kana ajjeesanii otoo jiranii namni tokko isaan jala otoobisa keessatti dhokatee argan. Kana immoo qabanii maaliif dhokatte jedhanii warra durumaanuu warra du'e sun warra ajjeefama nama 10 ga'oon san gubaa turan jechuudha. Inni mootummaa warra gubame sanirratti otoo lubbuun jiru kanallee achirratti gubaman. Namoota ajjeefaman kana ka otobaasii keessa fuudhanii ajjeesan namoonni 11 huniin namootuma nagaamoo maal achi hojjechaa turan maaf ajjeefamanii no maal irraati argan maallaqaa fi meeshaa santu shakkisiise qabanii qorannoo irratti gaggeessuu jalqaban. Gaafa kana warri sun maal jedhanii nutiitu odeeffannoo warra hidhattootaatiif kanneen warra hidhattootaa humna mootummaa dha'ee jedhanii itti himan. Hoo jaraattuu raagaa ofiitti ba'ee jechuu? Ijeen otoo qorannaarra jiranii akkasuma qorannaa fadinnaa otoo hin ta'in xiqqoo rukuttaan illee irra ga'e jara kanarra. Kulan kana otoo qorannoo irratti raawwachaa jiruuti tokko keessaa utuu odeeffannoo keessan bakka isin jirtan warra hidhattootaatti himee hidhattoonni si rukutanii kan jedhudha ragaan nuti qabna. Kana ka ta'e hawaanuma fadhee ta'u humni mootummaadha. Nama yoo qabuu danda'e qabee seeraaf dhiyeessa malee ajjeesuu fi gubuu siin qabu. Warri kana godhe miseensa mootummaa ta'anii yookiin miseensa poolisii yookiin miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii kana raawwatan yookaan otoo raawwachuu jiruu bira dhaabbatanii ilaalan yakka hojjetanii qulqullaa'ee seeraaf dhiyaachuu qaban yaada jahuudha kan nuti kan baase. Warra miidhamaniif ammoo maatii isaaniitiif beenyaan yookiin kafaltiin akka kafalamuuf kan jedhudha kan akka yaada furmaataatti lafa keessa. Ulfaadhu Dr. Abdi. Sinillee ulfaadhaaf. Dhaggeeffattoonni ammoo gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii haleellaa gareen hidhattoota Suudaan kibbaa naannoo Gambeelaa raawwateen lubbuun nam tokko dabree namoonni 9,000 caalan qe'ee isaanii irraa buqqa'u pirees sekreetariin naannichaa obbo Ugaatu Oding him. Ka'umsi rakkoo kanaa wal dhibdee mootummaa Suudaan kibbaa fi mormituu isa ta'uu ka himu obbo Ugaatuun yeroo haleellaan kun raawwatu humnoonni nageenya naannoo sun waan hin turreef qolachuun hin danda'amne jedhe. Chaayinaan gargaarsa waraanaa akka nuuf gootu hin gaafannee jette Raashiyaan kun erga Ameerikaan Chaayinaan yoo Raashiyaa gargaarte gatii baastii jettee akeekachiifte. Oduun deeggarsa gaafachuu dharaa ka jettu Raashiyaan opereeshinii addaa Yuukireen keessatti taasisuuf humna itti fufsiisuu danda'u qabnaa jette. Obomboleettii Moozaambiik rukuteeni namoonni ammaan lubbuu dhabee 12 ta'uu himan. Obomboleettii Amajjii fi bubbee hamtuu guraan dhalkees biyyatti muddateen namoonni 200 duraanuu miidhamanii turan. Nigeeriyaatti miseensoti Boko Haram ka turan namoonni 559 pirogiraamii jijjiirama irra eebbifamuu uummataan makaman.
Qoonxalii bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddeessa ergamuun ergamaniidhaati gadhiifamanii yaalamaa jiraachuu obboleessisaa obbo Miiloo Urgeessaa hima. Dhukkubbiin tiruu baay'ee tammaatullee amma garuu hordofii ogeeyyii fayyaatiin fooyyee argisiisaa jira jedha. Firaa'ol Balaayitu dubbisa. Dhukkubuma turuuti sadarkaan inni irra jiru immoo biidha. Sababuma early treatmentiin argataniif ticime isaanis hammaachuusaa arganan duura jedhanii gadhiisan. Isaanii warra namoota manni murtii gadhiisee poolisiin achumatti hambise keessa jiru obbo Battee? Waggaa tokko dura ture inni kan jaallan isaa burraayyuutti hidhaman gaafachuuf dhaqee achumaan dhukkaanfame. Isas himata irratti bananii mana murtiitti al-lama deebi'ee al-lammaffaatti mirga wabii eegamee fi nus mirga wabii sana kaffallee waajjira poolisiitti yoo deebinu ajaja mana murtii sana fudhachuu hin dandeenye warri qajeelcha poolisiiti. Achi booda raarsaa baay'ee dhagaa mana hidhaa tokkorraa gara tokkotti daddabarsuu baay'eetu ture. Baasuu hin dandeenye numaayyuun jaalamaatii fi firoottan akka waliin argine godhamee mana hidhaa adda addaatti raarsaa turanii rakkooma kanaan wal qabateeti dhukkubichaafis kana gidduutti saaxilamuu kan danda'e. Amma hospitaala eessattidha kan isaan yaalamaa jiran? Hospitaala Adaraa jedhamudha. Naannoo Flamingo Boolee karaa Booleetir. Yeroo mana hidhaatti isaan fudhatan kana dura dhukkuba kana qabu ture achumatti waan isaan jalqabedha. Batteen fayyaasaa guutuu qaba ture. Yeroo dheeraaf hidhamaa ture garuu sababuma hiraarsaan baay'atee iddoo tokko gara iddoo biraatti namoota baay'ee wajjiniin addaraasha tokkotti hidhamuu ture. Rakkoo nyaataa ture, rakkoo qulqullinaa ture. Kanuma kanadha jennee yaadna. Sadarkaa akkamiirra jiru jechuun nyaata fa'aa fudhachuu jalqabaniiru sirnaan? Nyaata jalqabaniiru nyaata sasalphaa waan akka firuutii kana fayyadama. Gorsuma ogeessi guyyaa guyyaan hordofii godhee jedhuun ajajuurraa ka'eeti nyaata kan fudhataa jiru. Rabbiin haa ulfaatu amma jijjiirama gaarii irra jirra jennee dubbachuu dandeenya. Anuma fayyasimuudha. Hiriyyee isaa fi akkasumas fayyaa isaa hordofaa akka ture Dr. Ifa Barisoo erga dhukkubsatee hospitaal geessan ilaaluun haalli inni keessa jiruuf waan hojjetamuu qabu akkanaan hima. Laaboraatooriin haala hojii turuu agarsiisan jechuudha. Liver function test isaan jedhaman. Hagga normaal jedhamurraa dachaa 5 akkas dabalaniif turan. Achirraa kan ka'e deebisanii immoo qorannoo laaboraatoorii biroo kan boostanii irratti immoo hepatitis B positive ta'ee argame. Erga inni positive ta'e immoo deebisanii ammas qorannoolee biraa boostanii turanii. Qorannoolee kanarratti immoo vaayirasiin turuu kuni qaama isaa keessa jiru xiqqaadha moo garmalee guddaadha kan jedhu beekamuudhaaf dhiigni isaa fuudhamee biyya keessaa fuudhamee gara biyya alaa ergamee reezaaltiin isaa guyyaa 10 akkas booda deebi'ee ture. Bu'aan qorannoo sanii vaayirasiin turuu keessa jiru garmalee ol ka'aa ture. Miiliyoona 3 ol akkas. Haalli turuun irra jirus baay'ee yaaddessaadha. Baay'ee hubamuu turuu agarsiisa. Sanirraa kan ka'e amma hospitaala ciisee jira. Gargaarsi godhamaafii jira. Gargaarsa kanarratti keessattuu immoo haalli turuun amma haala irra jiru kanarratti nyaata akkuma arganitti fudhachuun hin danda'amu. Kanaaf vaayitaaminota fi qorichoota adda addaa hidda dhiigatiin kennaafii jiru. Kan biroos immoo vaayirasii kana gadi buusa jedhamee qorannaa qoricha yaadame guyyuma 2 akkas dura calqabe. Guyyaa tokko har'i guyyaa lammaffaa akkas erga calqabee hospitaala Adaraa jiru jireenya kunuunsa maaloo barbaachisu kana biyya keessatti argatee kanaan fayyuu danda'a kan jedhu amma kan gaafiti yaadduun ati ta'e amma akka kiyyat carraan argamee bakka zabbeessitee taatu biyya alaatitti yaalamuu iduu danda'ee baay'een gammadaan. Batteen dhibamee jennaan dafee mana yaalaa dhaqa. Mana yaalaa dhaqu immoo qoratamee akkana dhibee kana ni qabda jedhamee hin beeku. Kanaafuu amma yeroo duraati. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa qeerramsa eegeen qaban gadin dhiisan hiikammaanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kana qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyees